Yohannisuma boqonnaa lakkoofsa 30 sirraa fudhadheera. Ilmi ilma Waaqayyoo miti, ergamaa Waaqayyooti. Guyyaan isaas yeroo dhumu qaba. Hundumaa miilla abbaa jala galchaa jette. Ani kanan saba kanatti falmu kanaaf miutii irra kaa'anii dhaggeeffadha. Ani kanan falmu jireenyi bara baraa karaa kana malee karaa biraa hin jiru jedheetanii anaaf kan na fakkaatan hundumtuu Waaqayyootti amanuu qofaan ilma Waaqayyootti amanuu qofaan jireenya bara baraa akka nuun argannu hafuura qulqulluun geggeeffamnee beenna. Kanaafan dhugaa ba'a. Atis kan kee karaa isa miti kan jireenya bara baraatti geessu. Atis karaa kee jireenya bara baraaf falmaa jirta minire. Karaan keessan sirrii mini karaa jireenya bara baraatti kottaan hin jechaa jirta minire. Jireenyi bara baraa ilma Waaqayyoo ergan taaneeti jireenyi bara baraa isa kami? Mee akka amantii keetti immoo nutti na dhaggeeffadhu. Ani Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyooti ofii kootii hin jenne. Ani ofii kootii Yesuus Kiristoosii miilla abbaa jala gala hin jenne. Ani ofii kootii Yesuus Kiristoos aangoo deebisee galcha hin jenne. An kanin jedhe waan macaafa qulqulluurra jiru hin jedhe. Waan macaafa qulqulluurra jiru Yesuus Kiristoos gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaa golgoleessee mootummicha Waaqayyo abbaatti erga galchee booddee dhumni ni ta'aa jedha. 28 irratti gad dhaqee ammoodha wanti hundinuu ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaati. Waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala in galaa. Akkasitti Waaqayyo karaa hundumaa waan hundumaa irra in ta'aa kan jedhe sagalee Waaqayyooti. Hafuura qulqulluun guutamee kan caafamedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos ofii isaatiiyyuu guyyaa isa dhumaatti miilla Waaqayyoo jala galaa kan jedhe sagalee Waaqayyooti. Itti fufee ammas kan hin jedhe Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 naa baasiin siin jedhe hafuura qulqulluudhaan guutaman warra barreessantu barreesse. Jecha Yesuus Kiristoos jedhanii barreessan. Maal jedhanii barreessan? Yesuus Kiristoos gizee kadhataaf Waaqayyoon galateeffatu akka jedhe. Gizee wangeelumarraa sii baaseen sii dubbisaati. Gizee kadhatu jechuudha. Maa daardaarii deemtaa waa'ee isaa si gaafatee ammati maaf waa'ee kee dubbatatu bakka xumurree misa koodiisne amma natti mi karicha jireenya dhugaa maali kara jireenya bara baraatti kan nagashu maali natti erga kana miti ta'een siin jechaadha. Sittani maati dhaggeeffadhu gaa. Maarree dhiisi bakka waa'ee wangeelarraa dubbisuu dhiisammati kan keessanitti deebii natti mi. Dhugaanuuf bahi kunoo nama jiru kanaaf dhugaa bahi warra akka kootiif dhugaa bahi kunoo dhugaa si deemini hin fudhanne mini ati immoo dhugaanaaf bahi mee maali ati dhiisisa. Siifin fidamaatu wangeelarraa hin fixinitu waliin galin deemnaare Yesuus Kiristoos. Akka wangeelarraa akkusaati amma kana takara akka reem kunoo dhugaanaaf bahi sin dhaggeeffadha obboleessa koo anaaf kan na fakkaatan si dhaggeeffatu dhugaanuuf bahi jireenya karaa jireenya bara baraatti geessu nutti agarsiisa. Ni sodaatte wangeelarraa dubbachuu. Karaa jireenya bara baraatti geessu nutti agarsiisu dhugaanuuf bahiiti. Yesuus nama hin geessu jireenya bara baraatti. Hin geessu jette mini reeshi hin geessu argate isa kamtu geessare nutti miidhamam. Ani hin jenne na barsiise dhensi gaafachaa jira Waaqayyoodha isatu ana geessaa haleluuyaa isa duuchaa turteemi. Isa immoo san sitti maan fudhatu ture. Baay'isa wayi waa tokko situ hafuurri qulqulluu sin gargaaru taanaan wanti kun siif hin galu sii gala. Maallaan jedhe beektaa. Koppilingi godhaame riippoortii godhaa rulaa mana koo. Ajoomoo antinaa kan jedhamu tokko. Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'ee keenan. Koppilingi godhaa mana kana adda. Na dhagaartaa? Wayi saafaa rafee gararraatti wayi barreessaa jira manni. Koppilingi godhaa. Ya Allah, ya Abin Waan tokko waan barreessaa jiru hin jiru. Waan tokko waan barreessaa jiru hin jiru. Nutti himi deebii keenya barbaadna sirraa nuun. Obbo na dhaggeeffadhu deebii sii kennaan jiraati. Yesuus Kiristoos gara jireenyaatti hin geessu waan ta'eef waan gara jireenyaatti si geessu si barsiisu. Inni jireenyatti hin geessa jenneetti amanneetti jiraachaa jira nuti. Yesuus Kiristoos hin geessu si jechaa jira malee nuti jechaa jirra. Yoo hin geessa yoo jette wangeelarraa argaanaaf diyalla. Hin geessa nu xumurre bakka amma sa'aatii amma kan hundumaa waa'ee wangeelaa haasofne nuti Yesuus hin geessa jechaa jirra mini ati immoo Yesuus hin geessu jette sababa ta'eef isa geessu sana nutti miidhama.
Maa maqxati biraayi maaf sodaattee maaf hin dubbattu anke? Oh. Dinqisa haasofnu xiqqoo ishee gidduu nu gashaan innis. Koi kanuma naaf deebisu kome takka ishee kana xumuradhee inni irra kaawwadhaan. Ibsa Isa. Oh Ahmad. Oh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakka akka wangeela karaan hin jirre sitti meera amma kan keerraa kennee fi bakka inshallah gabaabsiitii kennee. Okay. Isamma duudhaaf jawaab beekaa. Inshallah walii galleerra. Anillee kanumarra deemaa jira. Kanallee walii gallee jirra. Xumura irratti wangeela kanaanin xumuree gara Quraanaa yookaan gara hadiisaatti dabarsa. Akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan faradaa firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isa ana ergee duukaan bu'a malee jedhe. Yaada isa ana ergee duukaan bu'a malee jedhe. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos ofii isaatii humna isaatiin homaatuu gochuu hin danda'u. Homaatuu kennuu hin danda'u. Kan isa ajaju, kan isa hoogganu isa ergeedha. Kanaaf ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaadha namni amanu jireenya bara baraa qaba. Yohaannis boqonnaa 5:24 irratti ergamaa Waaqayyooti jedhee namni amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabu Yesuus Kiristoos ofii isaatii barsiisee jechuudha. Kanaaf karaan ifti karaan amantiin qabatanii itti amananii jannata dhaquu danda'an islaamummaadha. Islaamummaan amantii dhugaadha. Islaamummaan amantii Waaqayyoon yookaan Rabbiin biratti jaallatamaadha. Amantiin Islaamaa amantii filatamaadha jechuudha. Islaamummaa Quraana suuraa 3 lakkoofsa 85 namni islaamummaa dhiisee amantii biraa barbaade irraa hin qeebalu. Namni islaamummaa dhiisee amantii biraa barbaade Rabbiin isa irraa hin qeebalu. Suuraa 5 lakkoofsa 3 jaalladheen kana guutee isiniif laadhe. Yeesa. Quraanarraan si dubbisaa jira. Eeyyee walii galaa deemna amma. Nuti sagalee Waaqayyoo macaafi qulqulluun kan nutti amannu kan caafamee hafuura qulqulluun geggeessamee caafamee kanaaf itti amannaa jennee walii gallee wanta achirratti caafame hundumaa fatumaatu siin hin mormiin fudhadhe. Quraanni maaliin caafamee eenyuun caafee yeroo kam caafamee achumaan jalqabaa kaasiiti waa'ee Quraanaa dhugaa nu ba'e. Okay, Isa amma inni waan baruuf osoo hin taane dhiifama naa godhe. Waa baruuf waan hin taane Quraana Baaybiliin afur qulqulluun barraa'e moo afur qulqulluun hin barroofne kan jedhu amma dubbattaa hin dubbattaa amma Baaybiliin afur qulqulluun barraa'e moo afur qulqulluun hin barroofne kan jedhu amma dubbattaa. Isaa gaafane amma koonuti nuni Baayibilii sila walii galee xumurre amma nu koonuti. Sagalee Waaqayyoo keessaa koo walii galee sababa xumurree fi maaliif sodaa amma kana dhiisama dhaggeeffadhu mana ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos nufee jennee sagalee Waaqayyoo sinitti himnemni Quraanni kun yoom nufee maal eessaa dhufee maaliin caafame kana dhugaanuun baatanii sin. Dinqisa'u. Aniifati waa'ee Baaybiliin akkamitti caafamee akkamittiin kaa'amee waliin hin dubbanne sii galee hafuura qulqulluun caafamu. Hafuura qulqulluun akka inni geggeeffamee caafame jaabeektuu fi mormaan qabdu. Kana eenyutu caafe? Amma fakkeenyaaf ittaman ish gaaffiinsi gaafadhe amma koo gaaffiinsi gaafadhe. Kana musliimummaan akkasii kan isatti amanii hin amaninii itti faradamaa irraa deebi'uun sirra hin jiru jettee mini eenyu caafe jecha eenyuti kunii? Jecha kana eenyutu barreessee sitti kenne eessaa dhufe jechi kuni? Gaafadhu mata duree biraadha.
anamma waa'ee jannatatti waan si geessu quraana muslimni itti amanu Kana irraan dhugaa sii nu fida. beekaa. Isa kana Jalqabituun qofa dirree bareedinuma biraatti kamitti bareeda. naa baallame. Jalqabituun Naa baallame. bareedinuma Gaafa kamitti kana bareeda. fidee jedhu na Jalqabituun gaafata. bareedinuma hin Miyuutii bareedu. qabadhu. Miyuutii Lakki qabadhuuti. Na dhugaa dhaggeeffadhu jalqabaa gaafa kaasatti kana ni fidee na gaafata. Quraanni kun Ayyee. eessaa dhufe eenyu barreesse? Okay. Achumaan kana dhugaa nu Galatoon. beekaa. Amma wangeelaa hafuura qulqulluun Bareeda. gaggeeffamanii abboonni keenya nu barreessani. Ayyee. Wangeela kana hafuura qulqulluudhaan tsaafamee jetteetti amantee na dubbisiisaa oolteeti. Eeyyee. Wangeelli hafuura qulqulluudhaan caafame. Eeyyee. Okay, galatoom. Wedduu caalu hafuura qulqulluudhaan caafame. Hundumti hafuura qulqulluun caafame isa kan keetitti boba deebitee na gaafata isa kan kootii jalqabaa kaasitti ragaanaa bayyatammatti. Galatoom. Ragaa siif Eenyu hin caafee ba'aati. akkamitti caafamee karaa kam akka dhufee dhugaanuu bahiiti? Eeno. Siif hin fida rakkoon qabu. Waliin dubbannaa. Nuti baay'ee waliin dhabnu beektee. Baay'ee walillee rakkifnu. Jaalalli kee daadhii waynii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu. Fooliin urgooftuu dibata kee Amma gosa kan keenya irra hin jiru. Sirrii hafuura qulqulluun gaggeeffamee caafame. akka urgooftuu Hin deebiin isa sitti hin deebiin. Hin deebiin. Isa sin mormineen. lakki Isa sin mormine waa biraayyuu baasee si dubbisuu. Kun hafuura qulqulluu qaba. Isa kan keetiin natti himii siin jedhe isa. Isa kan si gaafadhe na si gaafate mini. Isa naa deebisi isa kan si booda moo ati moo deebisi na gaafadhu. ati maaf wangeela kan akkas sodaataa jirta garuu silas wangeela sodaanne sodaattee irraa malee deebite dhugaa ammas cunatti maali miinsi sagalee jechaa waaqayyootti qaama. Obboleessa komee amma eessa akka sila jalqabne Eega nagaan hafuura jalqabne nagaan xumurra qulqulluudhaan na dhaggeeffadhu. Nagaan jalqabne nagaan xumurra. Ati macaafa baattee itti Eega amantu sila jechaa jirtu kanatti hin amantu? Koy hin amantu itti. yaa Quraana waaqa baattu kanatti hin amantu? hayyee eenyu kan amma ilaa na dhaggeeffadhu Caaffata koy waa'ee hafuura caaffata qulqulluu quraanaa kanatti hin amantamoo hin amantu? ani qur'aana kana abbaa xaafe siifin fidaa amma waa'ee caaffataa Koy irra hin waan amantamoo hin geesse amantu? Hin amantamoo hin amantu? wangeelli hafuura qulqulluudhaan caafame jettee mi'ati. Hin amantamoo hin amantu? Isa qabatteetti na falmaatu kana hin amantamoo hin amantu? Ati amantii keetti hin shakkita? Anuu hin shakkine. Ituun itti amanuu baadhe akkamittan si wajjiniin itti dubbadha Maarri nana akka mana jedhi kanatti nana manaa jedhi jalqaba nana manaa jedhi. Isa kana dhiisa mati isa kana booddee na gaafachuu dandeessa. Kana miti isa kana caaluu siin baasa rakkoon qabunni isa miti. Isatti amanaa Ishi maal barbaadde amma? isatti hordofaa jirtu kana nama tamoo nama Ishi maal barbaadde amma? jalqabaa kaasiitu nutti hime. Okay, maal barbaadde ishi maal ibsuu barbaadde waa'ee quraanaa irraa? Maal jechuusaa? Eenoo. Okay, laamman dootti Okay, dhaggeeffadhaa. Nutti himi jedhee akkuma nuti sagalee waaqayyoo hafuura qulqulluu abbootii anatu keenya itti hima waan eebbifamanii ta'eef barreessan hayya dhaggeeffadhu yooni ka'umsi amantii keessanii maalii fi hayyee quraan immoo maaliin akka caafamee nu dubbisi bakka irra deebiisin gaafadhu sin jeeku. Okay, dhaggeeffadhu. Quraanii tanziilun min rabbil aalamiin rabbi aalamaa irraa ka bu'e quraanaa kun ammoo karaa malaayikaa gara Jibriiliin jechuudha. Nabi Muhammad irratti jechaan buufame. Jechaan Nabi Muhammad irratti buufame. Nabi Muhammad qoma isaaniitti haffazanii yookaan qabatanii barattoota isaaniidhaa barsiisan. Barattoonni isaanii ammoodhaa barattoota isaanii waamanii ka akka Aliyyii ka akka barattoota hedduu jechuudha. Waamaniitiin barreessaa jedhanii barsiisanii jennaan barreessanii lafa kaa'an jechuudha. Qur'aanni kun ka barreeffame barattoota Nabi Muhammad ka maqaa isaanii beennu, ka abbaa isaanii beennu, maqaa abbaa isaanii beennu, ka ammoodhaa guyyaa isaan amanan akka isaan itti amanan beennu hundumatu barreessee lafa nuuf kaa'e. Qur'aanni jechaan Rabbirraa kan inni gadi bu'e. Jechaan Rabbirraa bu'ee qoma Nabi Muhammad keessatti qabame. Nabi Muhammad immoo bartoota barsiisan. Bartoonni immoo barreessanii lafa nuu kaa'an. Bartoonni kun Nabi Muhammad barreessaa jedhanii isaan barsiisaniitii jechuudha. Kan isaan barsiisan.
akka kana qur'aanni akkasittiin dhufee nu bira gahee haga guyyaa har'aatti isuma gaafa sana barreeffametu jira malee barreeffamni haaraan barreeffamee kan lafaa khallaqamee dhufe tokkollee maxxansa haaraa wanti jedhamu maxxansa giddugaleessaa wanti jedhamu hiikaa haaraa fi hiikaa booddanaa hiikaa giddugaleessaa wanni jedhamu tokkoyyuu hin jiru. Qur'aanni urjinaaluma isa gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyya lafaa irra jiran barreeffame sanatu ilaa har'aa nu bira jiraa jechuudha malee haaraan tokkoyyuu wanti nu bira dhufe hin jiru. Haaraan kan gidduutti barreeffame tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Akkaataan barreeffama quraanaadha. Akka kanaadha. Akka kanaadha jechuudha. Ayyee. Mahammaditti eenyu kenne? Maal? Quraana kana eenyutti kenne? Karaa Mahammaditti banii? Karaa Mahammad Gabriel dhufeetti dubbatetti banii? Gabrieliin Rabbirraa fidee dhufe Nabi Muhammaditti kenne. Nabi Muhammaditti kenne jechuun hin barsiisee jechuudha. Eessatti kenne? Qara'ii jedheen. Eessatti kenne? Laga kam keessatti? Waashaa isa kam keessatti kenne? Amma sirriidhaam? Amma wal hubachiisaa jirraam sirriidhaam? Nabi Muhammaditti kenne lafa inni itti kenne immoo yoo qabaatte ragaa naa fide. Lafa inni itti kenne ragaa naa fidiitii ragaadhaan na gaafadhu. Amma na barsiisi. Iddoo sanatti himi, iddoon inni dhufeetti kenne iddoo sanatti himi. Nabi Muhammaditti quraanni iddoo tokkotti hin buune, iddoo tokko qofatti itti bu'ee miti. Nabi Muhammad irratti waggaa 23dha kan quraanni irratti bu'e malee guyyaa 3 yookaan guyyaa tokko keessatti iddootti itti buufamee dhume. 23 isaa keessaa iddoo tokko natti himi, iddoon dhaqee itti bu'eetti kenne. Iddoo tokko qofa maal jedheen sitti himaanii? Maari 23 iddoo si'a 23 isaa keessaa iddoon itti dhaqee itti kenne natti himi siin jedhe. Waggaa 23 siin jedhe. Yeroo jalqabaatiif gaara Hiraa keessatti kan inni itti Gabrieliin itti dhufee qara'ii jedheeni. Eeshi. Ayyee. Yeroo xumuraatiif ammoodha. Lakki qara'ii gaafa jedhe maal jedhe Mahammad? Ayyee inni sun waan biraadha. Inni sun waan biraadha. Ragaadhaan na gaafataa jirtu. Ragaa fidadhu na gaafadhu akkaataa inni itti dhufe immoo si barsiiseen jira. Na dhageessa. Maarree dubbisi naan jedhee dhamini dubbisi naan jedheera Gabriel fidee dubbisi naan jedhee immoo dubbisuun beekuudha. Maal na godhe jarachi booddee? Mee isa al tokko dubbadhu. Maal na godhe jedha. Inshallah. Maate Ahmed dubbadhu. Intiniin kun eeguma salaatii intini jedhaara. Haa ta'u kanan jedhu ammaani. Mee jalqabuma quraana eenyutu barreessedha miti kanatti kaaftee inni jalqaba. Eeyyaa dhokko. Ragaadhumaan sii kenna. An quraana barreessisiin kenna meedaalaan mana irratti taphannashi. Quraana barreessin sii kenna ati nama baay'ee akkasitti gaazar godhee barreessinaa inni tamiti. Sitti mee hafuura qulqulluun geggeeffamanii abboonni keenya barreessanii siin jedhe. Qoyigaa hafuura qulqulluun barreeffamuu guutamanii eenyuun barreesse? Abbootii keenya hafuura qulqulluun geggeeffamanii barreessanii. Kamiif eenyuu fa'a? Eenyuutuun barreessine ree? Paawuloos barreesseera, Maatewos barreesseera, Luqaara barreesseera. Mee ragaa naa kenni. Mee ragaa Eeliyaas barreesseera. Eenyuutuun barreessine? Luqaas duuka buutuudha. Kan keessan xumuri ka jalqaba amma tootaalii kan keessan nu xumuraa jira. Nan xumura ilaalla. Amma qoy. Gama lacha nuti taphanna sin jedhe ammaan kan keenyaa kun si kennu kan. No. Waggaa 23 keessatti iddoon dhufee quraana Mahammaditti kenne naa baasi. Kan kootiin kennaan siin jedhe bar kan koo kun tartii kan fayyaan isaa isa peejii wanti aminte lakkoofsa peejii 47 kun fayyaan isaa kee irraa siibsuu danda'u siifan kennaa amma kan kootiin kennaa hafuuraan akkamitti guutamanii barreessan annama barreessi amma tartiibaan sii kenna gabaabsee irraa sii kenna kunooti namni barreessee nama muraasa qofan sii kenna maaliif atis illee akka itti akka tunaaf hedduu dafte kunoo namni argus hin arga. Afaan Oromootti nu jijjiirra. Sababa kamiif akka inni barraa'e eessatti akka inni barraa'e wajjin sii kan siifan jijjiira dhaggeeffadhu siifan jijjiira amma an kana fayyisii kennuuf an deemaadha hafuuraan guutamanii barreessanii jettee Phaawulos hafuuraan guutamee barreesse. Okay ergaan seexanaa naa kenname jedha inni hafuuratu guutee ergaa seexanaa kenneefi hafuuratu kenneefi seexanatu kenneefi. Hafuura qulqulluun geggeeffamee barreesse. Hafuurichi sun seexana jechuudha? Hin jenneen akkas.
Maaf tokkorraa xumuree gara tokkotti deemuun obboleessa gomma nuti. Afurichi sun seexana jechuudhaan siin jedhe bara. Maaf tokkorraa xumuree gara tokkotti Hin deemuun. deemne barsiituu hin deebisee lafa Isa rakkoon qabu eessa iyyuu Ishi ana wajjin deemaa jira jirta. jaatee fi wajjin jira jaatee fi nageenya Amma akkamitti bakka ishee nama barreesse. Dhaggeeffadhu nabiyyi hundaafiyyuu cufa nabiyyi hundaafiyyuu akka wahyiin yookaan immoo ayyaanni kennaaf. Intiniin wanti jarri ittiin gorsan kennameef. Hatta yaktubuul wahyii wahyeen gajjadu barreessan. Dhaggeeffadhu siifanii kaa. Oromoodhati nu afaan Oromoo. An siifanii kaadha. No nuti warra Oromiffa baay'ee kun malee warra Arabiffa beellu miti. Kuna warra Arabootaaf akkasiniif hin galletti sammuu keessan joonjessuudhaaf. Ishi siifanii kaadhan jedhe. Tiraanzileetiin sii godha dhaqe. Mee miyuutu godhadhu ishee tiraanzileetii godhadhu sii godha dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Eenyuun keessaa kan barreessanii minuhum eenyuun jara keessaa kulafaa al-arba kulafaan arfan barreessaniiru Umar Abu Bakri Usmaan Aliyyi jarri kun arfan keessa jiru warra quraana barreesse keessaa Abdullahi ibn Umar ابن العاص ومعاوية ابن سفيان وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين جل يعني نبرز كيسا يوم الدبلة جل كان عبد الله بن عمر ابن العاص كان جرمي ومعاوية كيسا جرا معاوية ابن سفيان كيسا جرا زيد بن ثابت كيسا جرا برز كيسات سيجله وغيرهم كان برا لجرانير هنگ جرا مو هند جرا كنو ترتيبا سيجنو دندا كن فيان جرا fayyaan jira maqaa jira kana barreesse sii kennu fandee ati amma furan guutamanii barreessa warra jette kana amma tartiibaan naa kenni jabaadhuti eenyu furan guutamee barreesse kan jedhu naa kennin maaf maqaa Muhammad caafamnes keessatti amantii musliimaa kan fidee Muhammadi lakki amantii musliimaa kan fidee Muhammadii miti dogoggoriin yesuusu musliima ture bar wangeela keessaa jigan kan musliima ta'e Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti waliin dubbataa turtani inni fedha duukaa bu'uun barbaadu Yesuus Kiristoos namni fedha ofii duukaa bu'uun barbaanne ajaja Waaqayyo duukaa deemu musliima akkasumas ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti maal jedha sheexana didii Waaqayyoof abboomee namni Waaqayyo qofa abboomee Waaqayyo qofaan bulu musliima akkasumas yoo barbaaddee dhaytee Yaaqoobiin daka deemtee yoo ilaaltee Yaaqoobiin koomantari isaa deemtee ilaalte participate of muslim jedha baay'ila habira deemtee ilaaluu dandeessa kana kan kaa'e amadii tun taane Iisaa yookaan biroo tun taane warruma koomantari kiristaanaatu ka'an amma kana irratti gabaasa Yesuus musliima argateeti sila wanta Yesuus godhun gooture du'aa kaasa Yesuus hin du'aan kaas ture akkamitti akkas gooture achumatti wal fallasa beektaa haasaan keessan sigalamni False wal kutanchiti clash wal goda. Dua kaasera. Isi amma sana disi. No. Warru kutem dagi wal argate la masitti. Wal je kagarte. Isi wala dawu. Wala rukutu rakko ngamun jede bar. Amma ni ko topiki kan randa. Kanafu amani. Isi. Kanafu amani. Sila ma jettani beektaa? Inni ilma Waaqayyooti namni nattaman hin dhumtu wedha isan sila jedhan sii kennamaan saddamtaati warri namni nattaman hin dhumtu kana hojjete dhiisi mata dureen jijjiirini jedhee kottaa du'aa kaasaa dhuguu fidaa kaa'achaa turtani dhaggeeffadhu mee ishi dhaggeeffadhu mata duree maaf ol gadi fiidaa bakka tokko dhaabadhu ka piliis baranne jechuudha tokko Assalamu alaikum warahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتوا قاعد دربي؟ السلام عليكم ورحمة الله. سامويل جندوبنا كاني مو قدو جرا كنا جندوبنا مجاني برن. ويا السلام عليكم. Nagaan isin taap godhaa jedhaani mee takka barakallahu fiikum modiitara isinuun daafuu kenne jirtu nagaadha. إيش؟ isin bira ga'ee mee modiitara جرا كم فيما؟ isinuun